Suudhaan immoo hiriira mormii har'a magaalaa Naayiroobii keessatti ba'ameen dhimma wal qabatu irraa hiriirri ba'ame sababa maalirraa kan ka'e? Hirpha akkuma beektu barda biree keenya keessa mormi guddaa ture. Gaafas pireezidantiin biyyattii Ruutoon Gibiraa guddoo dabaluu barbaade. Faayinaans biil jedhanii uummanni keenya maallaqa iddoo akka baasuu gaafatamaa ture. Uummanni aaree namni daandiitti baay'ee paarlaamaa keenya cabsanii seenanii warri paarlaamaa keessa baqatee gaafas waan iddoo namni miidhamee namni du'ee man paarlaamaalee caccabsanii turanii sun yaadachuu fi hiriirri mormii kan ba'ame. Guyyaa har'aa kan ba'ame gaafas akkuma beekamu namni lubbuu dhabee namni 65 ol ka lubbuun isaa dhabame namni gara 89 dhabamanii kan du'anii argamanii kan ammoo agammaa ka hin argamanii jira. Labsiin faayinaansii sun mormiin hawaasaa guddaan mudachuudhaan otoo hojiirra ooliin kan inni hafe yeroo sana. Dhugaa. Har'as immoo hiriira ba'ame kanaan lubbuu namaa fi akkasumas qabeenyarra miidhaan ga'ee jirame miidhaan qaqqabe akkamittiin ibsama? Ammaatti kan mirkanaa'e nam lama bakka Matuu jedhama. Matuun Naayiroobii miti gar baha lafa warra Kaamba jedhame keessa jira. Achitti namni lama lubbuu dhabuuti himama. Naayiroobii keessa immoo namni 50 olii miidhamee jira. Ka hospitaal gananii warri hospitaala mirkaneessee nam 50 oliiti. Guyyaa har'aa sochiin konkolaataa baay'een karaa Naayiroobii irratti mul'atu. Akkasumas suuqiiwwan danuun illee cuccufaadha kan isaan turani. Hiriirtonni maal barbaadu? Maal gaafatu? Hiriirtonni itti gaafatamummaa barbaadu. Fakkeenyaaf warri mormitoota ijeessu jiru kun akka hidhamaniif wanni guddaan kan isaan gaafatanii akka pireezidantiin biyyattii William Ruutoon hojii gadhiisee ba'u. Aangorraa akka ba'u barbaadu. Fakkeenyaaf ganam kana magaalaa Naayiroobii keessa baatee namni duun Ruutoo shuukaa jedhan Ruutoo aangorra bu'ii jedhanii hiriirri isaanii wanni guddoon isaan dhageessaa jiran kana. Ruutoon aangoo gadhiisuu qabaa. Ruutoon nu bulchuutti hin jiru sirnaan nu faayiduutti hin jiru kanaaf aangoo gadhiisuu qabaa jedhanii gaaffiin isaanii guddaan kana. Keenya keessa eegii gaafas hiriirri hin dhaabamne mormiin akkasuma itti geggeeffamaa ture. Hiriirri geggeeffamu kan keessatti ka torbe dabreele namni ajjeefame ture. Kanaafi ka gurbaa barreessa wayii ka ajjeefame garkiisumuuti fuudhamee Naayiroobii fidamee asitti ajjeefame kan irratti uummanni itti gaafatamummaa barbaada. Mootummaan lafuma ka'ee nama ajjeesuu hin qabu, poolisiin nama ajjeesuu hin qabu, itti gaafatamummaa jiraachuu qabaa jedhanii labsanii ganam kana immoo mootummaan uummanni yoo hiriir ba'ee seer biyyattii kabajuu qabaa. Mirgi keessanii hiriir ba'uu dandeettanii waan feetan mormuu dandeettanii garuu poolisii kabajuu qabdanii seer biyyattii kabajuu qabdanii jedhanii hiriir nagaa akka baan gaafatamanii garuu akkuma beekamu namoonni hedduun yoo walitti dhufe wanni hammaatu hedduu sun keessa fakkeenyaaf akka lubbuu namaa dhabam kana. Viidiyoowwan garaagaraa akka agarsiisanitti hiriira kanarratti namoonni hirmaatan lakkoofsaan danuudha. Hiriirri kun eessa fa'aatti ba'ame? Inni guddichi magaalaa Naayiroobii keessa kan Mombaasaa lafa Machaakos jedhaman Kakamee gafa bakka hedduutti ba'ame. Keenya keessatti Kirinyaa gafa naannoowwan keenya yookiin counties ka jedhaman hedduu keessatti ba'ame inni guddaan Naayiroobii keessa. Haala amma jiru kanaan hiriirri kun waan itti fufu sitti fakkaata moo waan qabbanaa'u sitti fakkaata? Hiriirri kun waan dhaabamnatti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf wanni guddaan uummanni barbaadu karaa nagaatiin hiriir baanii mormii baanii deebi'an. Reefu amma ka viidiyoo irraa daawwachaa turre ganam kana poolisiin Naayiroobii daandii cufee fakkeenyaaf namni gara paarlaamaa keessa seenne dallaa kaan. Kaan ammoo masaraa mootummaa seenuu barbaadan. Karaan kulleen cufamee ture fi wanni hedduun kan uummanni gaafachaa jiru hin dhaabamne. Poolisiin akkuma durii kaan yoo namni hiriir ba'u namoonni ajjeefamaa jira. Torbe dabree namni ajjeefamee aar namni ajjeefamee yeroo namni hiriir bacuuf namni ajjeefamee jira. Kanaaf uummanni gaafii kan gaafachuu hin danda'u. Namoota Israa'eliif basaasan jette sadii ajjeeste. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteet ammoo osoo buufataaleen niwukilaraa ishee manca'uu baatanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin fudhattu ture jedhan Galaanaa Balaa gabaasa dabalataa qaba. Ejensiin oduu qaama haqaa Iraan akka jedhutti Iraan namoota Israa'eliif basaasan jedhamanii himataman 3 fanniftee ajjeefteetti. Ejensiin Mizaan ajjechaa raawwachuuf meeshaalee seeraan alaa gara biyyattiitti galchuuf yaaluun yakkamaa ta'uu gabaasee jira. Mizaan namoota Israa'el gargaaran jedhamanii hidhamanii fi murtee argatan jechuun maqaa dha'e keessa Idris Ali, Azad Shojjaayii fi Rasuul Ahmed Rasuul keessatti argamu. Akkasumas Iraan walitti bu'insa guyyoota 12f Israa'el waliin keessa turte keessatti namoota hidhata qabu jedhamanii himataman 700 ol ta'an to'annoo jala oolchitee jirti jedha dhaabbata mootummaa waliin hidhata qabu Noor News. Gama kaaniin paarlaamaan Iraan ejensi anniisaa atoomaa idil addunyaa kan dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma niwukilaraa ilaallatu wajjin hojjechuu dhaabuuf sagalee kennee jira. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Bahar Galiibaaf dhaabbatichi haleellaa Israa'elii fi Ameerikaa hin balaaleffanne amanamummaa isaas caalbaasiif dhiyeesseera jedhan. Galiibaaf qondaalotni niwukileeraa Iraan hamma bu'uuraaleen niwukileeraa wabii argatanitti dhaaba kana tumsuu ni dhaabu jedhan. Dabaluunis sagantaan niwukileeraa dhimma nagaa qabeessa ta'eef oolu saffisaan ittuma fufaa jedhan. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo haleellaa Ameerikaan sagantaa gabbisa niwukileeraa Iraan irratti gaggeessite sagantaa gabbisa niwukileeraa biyyattii waggoota baay'een boodatti deebiseera jedhanii akka amanan dubbataniiru. Akka nyaadutti waggoota kurna hedduu boodatti deebi'ee jedhan. Wanti isaan barbaadan gabbisuu ture jechuunis hubamuu isaa himan. Haleellaan sun waraanichatti xumura horeera jechuunis himan. Kana dura garuu gamaagamni basaasa waraanaa Ameerikaa akka ifa godhetti haleellaan US sagantaa gabbisa niwukileeraa guutummaan guutuutti hin barbadeessine jedhee ture. Yoo miidhees jiraate baatiiwwan muraasa qofaa
duubatti deebisaa jedhe. Tiraamp walitti bu'iinsa Israa'eliif Iraan gidduutti adeemaa jiru akka lola barattoota daa'imman lama dallaa mana barumsaa keessaa wal lolaniitti ibsan. Daqiiqaa 2-3 wal haa tuman. Achi isaan dhaabuun salphaadha jedhan. Miidhaa haleellaan US Iraan irraan ga'e ilaalchisee gabaasni humna ittisaa US Peentaagoon baase haleellichi niwukileera Iraan guutummaatti hin barbadeessine jedha. Haleellaan US bu'uuraalee niwukileeraa Iraan irratti raawwatte sagantaa niwukileeraa biyyattii hin barbadeessine. Ji'oota muraasaan yoo booddeetti deebise malee jedha. Boombiin Ameerikaan dilbata darbe roobsite tuullaa gabbisa yuuraaniyemii Iraan hin dhabamsiifne jechuun ejensii tika waraanaa Ameerikaatti maddeen dhiyoo ta'an miidiyaa michuu BBC CBS itti himaniiru. Laaboraatooriin sagantaa kanaa hin tuqamin jira. Haleellaan caasaa wiirtuu kanaa irra keessa qofa haleelee jedhan maddeen kunniin. Doonaald Tiraamp garuu bu'uuraaleen niwukileeraa 3 qixumaan haleelamanii barbadaaniiru jedhan. Dabaluunis osoo meeshaaleen waraana niwukileeraa gabbisaa jiran hin barbadoofne ta'e mootummaan Iraan amanee waliigaltee dhukaasa dhaabuu hin fudhatu ture jedhan. Ministeerri dhimma alaa US Maarko Ruubiyoon wanti gaara sana jala jiru hundi haala hamaa keessa jira jechuun Iraan sagantaa niwukileeraa torban tokko dura qabdi ture caala baay'ee duubatti deebiteetti jedhan. Gamkaaniin barreessaan olaanaan neetoo Maark Ruut Ameerikaan humna niwukileeraa Iraan keessaa balleessiteetti jedhan. Haleellaan kun karaa dinqisiisaa ta'een raawwatame jechuunis tarkaanfii murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Waraanni hamaan guyyoota 12 Iraan, Israa'eliif US amma waliigaltee dhukaasa dhaabuu qaamoleen lamaan tole jedhaniin caamee jira. Haa ta'u malee hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Khamenei hamma yoonaa waliigaltee kanaaf beekamtii kennuun isaanii hin dhaga'amne. Waraana guyyoota 12 Iraanii fi Israa'el kan Yuunaayitid Isteetiin deeggaramee gaggeeffame keessatti eenyutu maal buufate? Waayillan keenya ammayyuu tanaa fi hiikaa fi tasaa xiinxalaniiru. walitti bu'iinsa torban lamaaf adeeme kanaan eenyutu maal buufatte? Ameerikaan maal buufatte? Israa'eloo, Iraanoo, biyyoonni addunyaa kan jedhu kaafna. Meehiika Ameerikaan maal buufatte? Tole asirraa Ameerikaan wanti ishiin buufatte jechuu dandeenyu maalidha? Beekamaadha. Ameerikaa fi Iraan diinummaa waggaa baay'ee qabu. Garuu kallattiidhanii Iraan keessa seenanii haleellaa gaggeessuun yeroo jalqabaati. Keessumaa bara bulchiinsa Shaa yookiin bara bulchiinsa sirna gonfoo bara 1979 waggoota Iraan keessatti 50 dura Iraan keessatti kufeeyasi. Ameerikaan kallattiidhaan dhimma Iraan keessatti karaa humnaa kana dura qoqqobbii garaagaraa kaa'uudhaan yookiin immoo dhibba garaagaraa Iraan irratti gaggeessuudhaan kan isheen beekamtu. Pirezidaantota Ameerikaa kana dura turan keessaa waggoota gara 30 olii keessatti yeroo jalqabaatiif humnaan kallattiidhaan Iraan keessatti kan hirmaate Ameerikaa jechuudha. Kanaaf ammayyuu humna qabdu Ameerikaatti Iraanitti waan agarsiiste fakkaatti. Keessumaa xayyaaronni ishii kan B2 Split jedhaman suni boombii Bankar Buster jedhamu Iraan irratti darbachuu ishiitiin Ameerikaan ammayyuu addunyaa irratti humna jabaa qabaachuu ishii boombii sana yeroo jalqabaatiif boombii sun kan adda waraanatti hojiirra oolee jechuudha. Kanaaf boombii sana Iraan irratti fayyadamuu ishiitiin waggoota dheeraa booda Iraan kallattiidhaan Ameerikaan Iraan kallattiidhaan Iraan keessatti karaa humnaa hirmaachuu ishii waan namatti agarsiisudha. Lola gaafa inni garuu dhukaasa qofaa miti. Wanti kaastee qoqqobbiin jira waggoota dheeraaf karaa harka jalaanis waan akkasii jiraachuu mala. Garuu akkuma jette yeroo jalqabaaf kan dhukaasa sun hojiirra oolee kan Ameerikaan qofti qabdu jechuudha. Kanaafuu Ameerikaan maal buufatte as keessatti fakkeenyaaf? Ameerikaan as keessatti wanti ishiin buufatte Iraan qofatti agarsiisu qofa osoo hin taane addunyaa irratti humna akkasiin qaba. Dhimma biyya biraa keessatti ammayyuu galuu nan danda'a waan jedhu gama dhiibbaa waraanaa addunyaa irratti qabdu waan mirkaneessite natti fakkaata yookiin immoo waan agarsiisuu barbaadde natti fakkaata. Gara biyyoota kanitti yoo dhufne Iraan maal argatte? Iraanis immoo gara maniitti akka dhuftu dhiibbaa guddaa sirraan ga'uu danda'a. Sirriitti ga'uu danda'a. Sanas kaasuu dandeenya jechuudha. Sababi isaa maali? Tiraamp dubbii isaanii keessatti inni amma goone isa guddaadha. Inni achi goonu baay'ee laafaadha yoo jedhan. Kanaafuu mariitti kottu waan jedhu deddeebiin kan isaan dubbataa turan. Innumaa jijjiirama sirnaa yoo dubbataa turan. Kun lammiilee biyyatti baay'ee rifachiisa. Baay'ee rifachiise. Garuu immoo suni waan ammatti qabatamaatti waan ta'u natti fakkaatu. Iraan keessatti Israa'elis ta'ee Ameerikaanii itoo Iraan keessatti jijjiiramni mootummaa jiraate baay'ee barbaadu. Garuu immoo Iraan keessatti mootummaa waggoota hanga kan waggoota gara 40tti dhiyaatu aangorra ture. Salphaadhumatti mootummaa aangoo gallakkisuu miti sababni isaa sekuriitii biyyattii, nageenya biyyattii, siyaasa biyyattii, paartiin mormituu ta'e kan biraa hamma hin jirretti biyya sana karaa amma gaara amma gadiitti kan to'atee jiru mootummaa Ayatollah Khamenei. Kana mootummaa kana salphaatti waan buqqisuu dandeessu miti. Humna jabaachi keessatti ijaaruu si barbaachisa, warraaqsa uummataa kaasuu si barbaachisa, paartilee mootummaa sana morman ciccimoo kaasuu si barbaachisa jechuudha. Gama biraatiin Iraan maal argatte yaa jenne kaasu. Iraan biyya akkasumatti salphaatti biyyoota gurguddoo Ameerikaa wajjin lolatti seenuu jechuun salphaa miti. Kanaaf Ameerikaan maal jedhee numaayyuu Tiraamp guyyoota muraasa guyyoota 3 yookiin 4 dura
total surrender guutummaa tarka kennadhu jedheeti kan inni maxxanse jechuudha. Daangaa qilleensaa keetu wanneerraa jechuu waan gootu hin jiru. Ilma lola kana keessatti dhifatama dubbii kedammaan qabee olaantummaan guddaan Ameerikaa fi Israa'el argatan daangaa qilleensaa Iraan to'achuu isaanii. Xiyyaaronni meeshaawwan waraanaa Iraan qaban kan duriiti gara caalu. Qoqqobbii tura jira waan ta'eedhaaf. Akkasumas immoo ittisa qilleensaa isaanii dursanii rukutuun isaanii akka Iraan harka kennatu yookiin akka laaffisu dhiibbaa uumuu jedhanii yaadu ekspertoonni. Kanuma keessa immoo akka mariitti dhuftullee dhiibbaa uumuu danda'a dhuga akka argaa jirrutti. Kanaaf Iraan maal agarsiifte jechuudha humna qabdi. Keessumaa bilaastik misaayilaa yookiin immoo misaayilaa hypersonic ta'an saffisa sagalee dachaa iddoo irra deemuu danda'an isaalaa faatawaan kan jedhaman jiru akkasuma misaayilaa fageenya gaggabaabaa badeeman kan kaleessattiin buufataalee waraana baa giddu galeessaa keessa jiranitti rukutte misaayila sana addunyaa irratti hojiirra oolchuu ishee humna jabaa qabaachuu ishee agarsiisteetti. Dhumaa Israa'el maaliin beekamti humna ittisaa misaayilaa cimaa qabdi sadarkaa gosa garaagaraa kan ofirraa ittisuu danda'u qabdi jedhamee ittiin dhaadatamaa ture. Humna ittisaa Israa'el sana cabsuu seenuu kan danda'u hypersonic misaayila warra jedhaman qabaachuu ishee agarsiisteetti. Salphaatti biyya harkaan kennanii ta'uu ishee agarsiisteetti. Gara Israa'elitti haa dhufna ammayyu. Israa'el maal argatte yoo jenne waraana kanarraa yookiin immoo maal buufatte yoo jenne akkuma jalqaba kaasnee waraana kanarratti Israa'el baay'eetti qophaa'u ishee wantoota namatti agarsiisu haleellaa gaafa waxabajjii 13 Iraan irratti gaggeessite baay'eetti qophooftee dhufuu ishee kan namatti agarsiisudha. Beekamaadha Israa'el addunyaa irratti wanta ittiin beekamtu lama keessaa tokkodha. Tokko humna tikaa jabaa qabaachuu isheeti Mossad kan jedhamu inteleejensii biyyoota garaagaraa keessatti hojjetamu. Inni kan biraa Israa'el ittiin beekamtu dursanii rukutuudhaan beekamti. Isaan beekamti humna qilleensaa jabaa baa giddu galeessaa keessatti qabdi. Isa fayyadamtee Iraan irratti gaafa jalqabaa dhiibbaa guddaa geessiteetti. Sana booda immoo giddugaleessan yoo laallee guyyaatti xayyaaronni Israa'el 20 hanga 50 ta'an giddugaleessan qilleensa Iraan irra yookiin immoo qilleensa magaalaa Teheraan irra marmaaru. Guyyaatti xayyaaronni kun magaalaa Teheraan irratti haleellaa garaagaraa gaggeessan jechuudha. Kanaaf guyyaa jalqabaatti hanga ammaatti ajajoota waraanaa Iraan jalaa ajjeefaman yoo laalte saayintistoota Iraan jalaa ajjeefaman yoo laalte saayintistii Nikularaa Iraan 11ffaa jalaa ajjeesteetti guyyoota 12 keessatti jechuudha. Kun Iraanii irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kun Israa'el akkamitti ilaalti akka milkaa'ina guddaatti ilaalti jechuudha. Sababni isaa yaaddoo lama qabaa jette. Yaaddoon inni jalqabaa maalidha? Nikularaa Iraan gabbistudha jette. Gabbisa Nikularaa Iraan. Kuni akka mo'icha guddaatti fudhatte jechuudha Israa'el. Kanaaf wanti isaan argatan kanadha waraana kanarraa wanti isaan dhaban wanti isaan argatan jennee kaasuu kan dandeenyu kanadha.